amantiin barbaaddi akkasiin habeenu. Kun hojii rabbiiti waaqayyoo baadiyyu. Dr. Kadida, torban guyyaa ta'uu karaa ONN networkii isiniif darbu qophii keessummaa Dr. Kadida Show. Hayyee Dr. Kadida Show laayikii saniskraayib gochuu. Daawwattoota keenya kun Dr. Kadida Showdha. Dr. Kadida Show har'a keessummaa qabatee dhiyaateera. Keessummaan koo har'aas Dr. Tafarii Nuguseeti. Dr. Tafarii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddani. Egaa amma dhiyoo kana atis akka showwayii godhachaa jirtaa si argaan jira. Nutti makamuuf deemaa jirta jechaadha. Eeyyeen dhugaadha. Simbirtuu miidiyaa waan jedhamu jalqabeen jira. Kanaaf waan tokko aga ammaa oduudhuma dabarsaa jirra. Hunduratti intarvii garaagaraatis hin dabarsinaa. Garuu uummanni keenya hunduma caala odeeffannoo hin barbaada. Odeeffannoon of eeggannoodhaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf odeeffannoo keessaa namarraa akkas argannu kana walitti qabnee dhiyeessaa jirra. Okay. Egaa sagantaa irraa calqabnu. Akkuma argitu kana torbee darbee biyya alaa keessatti almost lamaan darbe kanaa fi dubartoonni Oromoo qabsoo finiinsaa jiru addunyaa irratti iddoo adda addaatti. Biyya keessatti immoo akkuma argite awwaldaayitti calqabamee amma iddoo hundatti qabsoon dubartoonni Oromoo bakka finiinsaa jirti. Kunan beekamu qabsoo dubartiin keessa makamtee qabsoo dubartiin teekoverii goote yeroo hunda fiixaan ba'a. Kuna kan beekamudha. Dubartoonni garaa laafuu gaafa ka'anii garuu garaa kutatanii godhu. Kan akkamitti ilaaltame? Maal ta'uutu irra jira sitti? Anaaf kun seena qabeessa. Takkaa akkas ta'e hin beeku biyyattii sanitti. Amma iddoo hundumatti iyyuu dursa fudhatee kan waan baay'ee hojjechaa jiru. Dubartoota baay'een ajaa'ibsiifadhaan. Even diasporaadhuma kana gaafa laaltee jette Minisoota amma. Minisootaan durii akkuma jecha Haacaaluu saniin booda walitti baanee kaapitoolii dhannee achumatti iyyinee walitti boonyee gallaa ture. Booddee magaala jidduutti baanu jennees baanee namni nu dhaga'e hin jiru. Achi dubartii Makfeeraa jedhamtu tokko hooggantuu Osfaannati. Haga akkas goonu maaliifii addabaabaayii otoo hin ta'in karaa guddaa haayiweeyii seennee maaliif haayiweeyii hin cufnuu jette. Kottaa hin cufnaa jettee achiin booda dargaggootuma fudhattee qajeeltee dhaqanii cufan. Cufanii jennaan miidiyaa irratti Fooksii jettamoo CNN jettamoo maali jettamoo darbe. Achiin booda baratamaa dhufe. Baratamaa gaafa dhufu kireetiviitii asitti argita qabsoo keessatti kireetiviitiin baay'ee barbaachisaadha. Dhumarraa akkas godhanii baay'ee erga beekamaniin booda mootummaan ammaan achi haayiwee irratti karaa cufuunii fi achirratti hiriira ba'uun hin danda'amu jedhee gaafa seera baasu konkolaataan deemtaa miti achirra. Achi alaabaa qabatanii konkolaataa tarree galchanii asii karaa cufan. Konkolaataadhaa dhorkuu hin dandeessu sanas. Achi haala saniin amma karaa kireetiif ta'een egaa ibsachuu jalqabanii. Sana booda dubartoonni diaasporaa kun asumaa jalqabanii sasi Minisootaadhaa jalqabanii iddoo biraattis babal'atee booddee shamarran hedduun waamanii qabsoo kanaa hiriira kana baasaa jedhanii iddoo baay'eetti fudhatanii amma biyya keessa gale suni biyya keessa erga galeen booda akkuma jettee iyyuu warri awadaayin jalqabanii awadaay dubartii qabanii look dubartii kan hoosistuu kan ijoollee qabdu kan maalii qabdu qabanii mana hidhaatti darbaa jiru. Akkasis manni hidhaas isaan sodaachisnee dubartoonni awadaay achirraan hiirnatti darbee hiirnarraa cirootti jira. Edaa amma kan keessan na argate aanaa Xuulloo achi keessas jira. Gara Arsii kanas naannoo Boqojjii iddoo
areetaa jedhamu gara shirkaati. Achis dubartoonni bahanii jiru. Iddoo baay'eetti bahaa jiru amma. Walumaa galatti yeroo gabaabaa keessatti waan biyyattii wal ga'u natti fakkaata. Akkuma addunyaattis gaafa laalteetti qabsoo karaa nagaa kanaa adda dureedhaan warri kallacha ta'ee geggeessaa ture dubartoota. Fakkeenyaaf suffragists kan jedhamu dubartoonni mirga filachuu argachuudhaaf Ingilizii keessatti, Ameerikaa keessatti qabsoo isaan gaggeessine ni beekna. Sanaan alas Arjentiinatti dubartoonni bring back our children jedhanii dubartoonni Arjentiinaa Mother de Plaza de Mayo warri jedhamanii naannoo waggaa 20 kan isaanii qabsoo kana gaggeessanii dubartoonni bahanii addabaabayitti ijoollee keenya nu deebisaa, ijoollee keenya nu jalaa ajjeestanidhanii dhumarra immoo mo'atanii mootummaa dikteetarii Arjentiinaa sana lafaan dhaanii dhumarra bilisummaa argatte Arjentiinanis. Ammuma yeroo dhiyoo keessatti immoo Leemaan Goobee yoo yaadatta ta'e Leemaan Goobee Laayiberiyaatti geggeessite, Laayiberiyaatti dubartoota qindeessite hanga gandaatti African Women Grassroots Movement jedhama. Isaan akkasitti qindeessite otoo jennu Leemaan Goobee Nobel Prize fudhatte kanaani. Kanaaf ishiin dubartoota kanaa organize gootee achiin booda even dhiira kan rakkoo keenya uumaa jiru, kan waraana uumaa jiru, kan araara didee waliigaltee didee biyyattii keenya jeeqaa jiru, ijoollee keenya ilmaan keenya fixaa jiru hanga wanti kun solutionii argatutti, furmaata argatutti dubartiin dhiira wajjin hin ciisinaallee jettee akkas labsii dabarsitee booddee erga isaan mana mariidha jedhanii walitti qabamanii achitti otoo homaan dubbatiin bahuu yookiin otoo waliin gahiin booddee dubartoota qabattee dhaqxeeti waliin galtan taanan fuuldura keessanitti wayyaa baasannaa jedhanii kaameeraan achi jira. Kaameeraas gaafa jiru egaa dhiirri baay'ee qaana'anii akka aadaa achittis dubartiin dhiira fuulduratti wayyaan baasattu. Kanaaf dhumarra akkasitti walii galanii araarsitee nageenya buuste biyya sanitti, biyya Laayiberiyaa jedhamtutti. Waan akkasii kun gara Seeraa Liyoonittis babal'atee akka sanuma godhan isaanis qophiidhuma sanaan deemanii jechuudha. Kanaaf ammallee dhiibbaa guddaa qaba biyya irratti. Dubartii jechuun haadha, dubartii jechuun obboleettidha, dubartii jechuun haadha warraati. Dubartiin waanuma hundaa gara dubartiitiin erga dhufee qabsoon kun dubartiin jibbite taanani dhuman qabu. Araarri isaa dhumni isaa jijjiirama qofa. Dhugaadha. Dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha, dubartiin haadha manaatiis. Kanaafuu warrumti nama ta'e biyya alaa ta'e biyya barate ta'e biyya seera qabaatu ta'e warrumti milishaa warri poolisoota federaalaa ta'uu warrumti militariin biyyaa suni galanii haadha manaasaa wajjin maal jedhee dubbachuu danda'a. Obboleettii yoo qabaate obboleettii isaatti, ijoollee dubara yoo qabaate ijoollee dubara isaa sunitti maal jedhee himuu danda'a galgala dubartii karaa irratti reebe. Kana saalfiidha, isaanaafis saalfii ta'a. Aadaadhuma biyya sunii keessatti illee durii waggaa amma warrumti Itoophiyaan jedhamtu kun illee waggaa irratti amma aduwaa maalii jedhanii fokkoran kun dubartoota ture. Naqanii nyaata baatanii gilgiliidhaan duuba deemaniitiin hoggosi akka seenaan odeessutti waraana suni akka biyyi sun akka mootu kan godhe jechaadha. Isa duwwaas miti amma akkumatti jette mootummaa Abiyyi kanaaf salphii guddaadha addunyaa irratti. Maaliifi mootummaan Abiyyi kun dubartii kabaja, kaabineellee harka 50% dubartoota godhe jedhameetiin odeeffama. Garuu amma dubartoonni keessattuu dubartoonni Oromoo, dubartoonni Sidaamaa, dubartoonni Walaayittaa akkanumas dubartoonni Qimaantiif ka warra Agawoo nuuni iddoon buune mootummaan kun jedhanii iddoo adda addaatti socho'aa jiru. Sochiin kun asaasii amma jedhee dubbachuu hin danda'u malee giddu galeessattis karaa lixaas karaa bahaas qophaa'aa jira wanti kun waan dubartoota. Guyyaa torban tokko keessa otoo hin guutiin dubartoonni Oromiyaa keessaa fi Oromiyaa adda ollaa jiranillee qophiirra akka jiranidha oduu hin qabnu. Sochii guddaan ka'aa jira jechaadha mootummaa kanarratti. Mootummaan kun amma qawweedhumaan jiraachuudhaa fi dubartoota immoo fixee egaa waan mootummaan addunyaa jedhu ilaalla.
dubartoonni keenya baay'ee itti boonnaa baay'ee jabaachaa jiru. Unuunis nu jajjabeessaa jiru biyya keessa. Qeerroof qarree keenya irratti boonaa turre keessatti biyya alaa fi biyya keessaa qeerroo biyyaa hin beekamudha. Warri ijoolleen Ameerikaa keessa, Irooppaa, Awustiraaliyaa adda adda keessatti dhalatan qeerroon as waa'ee Oromiyaa asitti baratan amma qabsoon liidii gochaa jiru isaani amma biyya alaa keessatti jechaadha iddoo hundatti. Atlaantaa kanatti qarree fi qeerroodha unuunan liidii gochaa jiru. Walgayyan waamu waan goonu hundan nutti man isaanidha. I'm proud of them. Baay'ee si boonsu jechuu kooti ijoollee. Kana gaheera qabsoon Oromoo nu bira darbee abbaa keenya akaakayyuu keenya bira darbee ijoolleen keenya qabsoo kana fudhatanii afaan isaaniitiin biyya isaanii keessatti liidii gochaa jiru jechaadha. Mee isatti aansineet amma waa'ee kanaan wal qabateetiin amma dura otoo waa'ee qubee bira hin ga'iin amma Injiinar Taakkalaan kantiibaarraa ka'eeraa. Amma immoo Izeemaanii ibsa baase jedhaa PP isaan sadanuu amma lola walirratti kaasaniiru. Kan akkamitti ilaalta gaa? Cubbuun Oromoo ofuma isaanii walitti kaasaa jira. Lafa ofuma isaanii fudhatanii akkam ibsaa jiranutti Dr. Biraanuu Naggaa lafa ofiisaa riil isteetiidhaaf fudhate garuu riippoortii jedhanii dhiyeessaa jiru. Soba ofii isaanii soba odeessan lafaan fuudhu isaanii lafa dhaqanii beete kiristaanii jedhanii lafa bal'aa irratti taabota qorqorroo 2-3 rukutanii olii gadi deemanii immoo Oromoo qotee bulaa Oromoo isayyuu san lafti isaa irraa ka'ee deebifamee shuma ruumii tokkollee maaliif kenname jedhanii riippoortii olii gadi dhiyeessaa jiru. Kan akkamitti ilaalta? Egaa kun yoo nani nyaadhu sirriidha. Yoo ati nyaattu yookiin yoo ati hafteedhuma wayiillee argattu immoo dogoggoraa jechuudha. Duraan dursee gaafa wayyaaneen dhuftu Finfinneen hektaara 21,000 irra turte. Sanaan dura Finfinneen humnaan qonnaan bulaa Oromoo achirraa buqqisanii kaasan. Qonnaan bulaa Oromoo achirraa humnaan buqqisanii achirraa ari'anii uummata Tuulamaa kana anumti gara tokkootiin jechuudha. Akaakilee koo, akaakayyuu koo, akka koo dhugaa dubbachuudhaaf. So isaan erga achirraa kaasaniin booda dhumarra egaa isaan erga buqqaanii achirra qubatanii erguma dhiyoo kana kan ilaallu wayyaaneedhaasii hektaara 21,000 kan turte amma dachaan dabaltee amma hektaara 55,000 olirra jirti Finfinneen. Kuni saamichi kuni hundi kan godhame bara wayyaanee kanaadha. Keessattuu immoo ergaa 2005 qindoominni mo'adhe jedhee qindoominna wayyaaneen fudhatteen booda ijuma baasee itti adeemaa ture. Sana duras isaan kileemii qabu. Kileemiin isaanii durumaa jalqabee Oromiyaa iddoo lamatti kutuudhaaf karoora qabu. Karoora waan qabanii fi lafa hanga Adaamaa kana fa'aa kileem godhu. Finfinneen naannoo ta'uu qabdi. Naannoo gaafa taate immoo lafa qonnaan bulaa kana qabattee ta'uu qabdi. Xinnoo kanarra bal'achuu qabdi. Fuuldurumaaf illee maali waan jedhamu wayii qabu. Kanaaf amma haala sanaan egaa yommuu babal'achaa dhuftu hundumatu saammachaa ture. Hanga danda'e hanga argate jechuudha. Kanaan Biraanuunis hektaara 22 kan inni fudhate. Namoota wayii maqaa namoota wayii galcheera. Namoota beekamanis miti. Actually inni akka barbaadetti namoota mallatteessisee achiin booda ofii isaatii riil isteetiin irratti ijaaree gurgurachuu danda'a. Daldalli akkasii kun immoo hedduu ture. Nama hedduu beekna. Amma abbaa Finfinnee ta'ee ture ati. Gamoo guddaan tokko jedhama gara Magganaanyaa kana. Golaagol moo maal jedhama? Golaagolii abbaan golaagolii suni waan tokkoon qabu turre duri. Wamaan goone warra abbaa yeroo sanii warruma wayyaanee sanii qarshii achi daddabiitirraa amma tokko liqeeffatee kunoo investimentiin qabaa Gaambeellan deemee qota jedhee qarshii miliyeenan baankii guddina development baankii sanirraa fudhate achiin booda gara boolee sana dhaqeetii riil isteetiin ijaare jedhee lafa hektaaran fudhate achiin booda ishii sana jalaa ol babaasee jalaa beezii wayii baasee gurgurate isaan.
akkuma jirutti gurguree achiin booda gamoo san ittiin ijaaru. Kanaaf waan tokko wanti inni value add godhe hin jiru. Daldalee eessa dhaqee maaliin hin jiru. Akkasitti nama hedduutu durome nama hedduu nama hagana agarsiisin hin jenne jechuudha. Biraanuu qofaa miti. Haala kanaan saamaa turan. Saamichi lafaa egaa akka dhuunfatitti kana fakkaata. Institutionalis hin saamama. Institutionally gaafa saamamu akka fakkeenyaa fi amantiin manni ortodoksiin amma durii aangoo guddaa qabdi ortodoksiin. Ortodoksiin iddoo wayiitti lafa nan ijaarradhoo itti mirga qabdi. Fakkeenyaa fi maasaa keessan dhufanii lafta kana charchii irratti ijaarraa jedhanii mirga qabu ture. Amma dhiyoodha. Waggaa sadii immoo waggaa tarii naannoo waggaa 10 ta'uun oolu amma erga hafe. Exactly yoom akka hafe hin beeku. Garuu waggaa 5 haga 10 wayiin ta'a. Didanii harkatti kan hambisan malee isaanis eeyyama gaafachuu qabu waan tokko akka ijaaran jedhanii. Kanaaf isaanii inni guddaan eenyuun isaanii tooftaan isaanii xaballi ba'e taabonni waaqaasitti bu'e akkas jedhanii dhaqanii laficha hin qabatu achiin booda hin fudhatu. Dhuma kana amma maganaanyatti dhaqanii qabatanii lafa bal'aa lafa dura waan biraatiif parpazii biraatiif kan oolu lafa sana charchiin fudhattee achiin booda irratti wal lolanii namni du'ee achi akkamitti kuni ta'a jedhanii immoo u'uu jedhanii saniin booda achi immoo deebi'anii maal godhanii kan charchii dhumaaf deebisanii kennan. Deebisanii jechuudha. Seeraan ala otoo ta'ee jiru. Akkasitti isaanis humna qabu. Abbaa yerooti waan qabu waan hundumaayyuu kan nyaachisanii kan maal godhaniiti. Gama biraatiin gara mootummaati. Mootummaan mataa isaatiin hin fonqolcha. Fakkeenyaaf waan qaanii tokko Finfinnee keessatti yeroo darbee namtichi pirezidaantii Amaaraa jedhamu Tamasken Xirunaa mootummaan naannoo Amaaraa Finfinnee keessatti biiroo ijaarsisaa jira jedhee ture. Ammaanachi asii hojjannaa jedhee ture. Maal jechuudha kun? Akka sababa barbaaduudhaaf achitti dhufan malee. Ijaarsisaa jiru ko limaat maali? Ijaarsisaa jiru. Biiroo baay'ee ijaarsisaa jiru. Maalidha? Maal jechuudha kun? Mootummaatu isaa wajjin jira. Seera naftanyaa deebisanii dhaabu. Yoo sababa sana ta'e malee amma sababumti isaanii biiroon mootummaa naannoo Amaaraa Finfinneetti ijaaramuuf hin jiru. Yoo isaan Amaarri Finfinneetti ijaara ta'e Walaayittaanis ni ijaara. Sumaaleenis ni ijaara. Affaaris ni ijaara. Eessaa dhufa kaa lafti kun akkasitti? Hundumtuu iyyuu achitti fiigee lafa qabata yoo ta'e, hundumtuu iyyuu achi fiigee iddoo sana yoo ta'e, ergaan darbuu barbaades maaliin? What does that mean? Maal jechuudha? Naannoon tokko lafaa ka'ee achittiin Finfinnee keessattiin gamoo ijaarsisan gaafa jedhu ergaan dabarsuu barbaadan maalidha inni? Duraan dursee Finfinnee naannoo Oromiyaati, magaala guddittii Oromiyaati. Heeratu kaa'e kan. Amaaraa garuu miti. Jiddugala Amaaraa miti. Naannoo Amaaraa miti. Finfinnee yooma ta'e waan of danda'uu dandeessa. Amma yoo akkasii mootummaan naannoo Amaaraa har'a Finfinneetti gamoon ijaaraa jedhe boru Adaamatti ijaaru maal wabii maal gochuu turre jedhu. Iddoo kanatti egaa Oromoon nuti mormaa jirra. Kunoo akkuma amma kaasnu kana kaasnee uummata awweer gochuu qabna. Awweer yoo goonu solutionii dhimma Finfinnee kanatti solutionii naa kennu jette otoon dura isatti hin deemin dhimma takkalatti hin siidu. Akkuma ati na gaafatte kana jechuudha. Dhimmi takkalaa fi amma warra fudhate deebisnaa maalii deebisnaa? Dhimma takkala miti dubbiin. Dubbiin dhimma Amaara fi Oromooti. Dubbiin dhimma bilchiginnaa Amaaratii fi bilchiginnaa Oromooti. Gabaabumatti kaasuu barbaadne jechuudha. Duraan dursee warri bilchiginnaa Amaaraa takkala hin fedhan. Abiyyi mataa isaatiin hin fedhu. Qorannoo isaan geggeessan irratti takkala wanti inni ittiin qoratame lafa hooggantoota mootummaatii kenneera. Warruma sittiiqu lafa kennitee jirtaadha. Tokko. Lammaffaa Abiyyi nama narratti ijaartaa jedheenii jira. Lama.
Tarii waan tokko egaa icciitii baasuu akka hin taane taakkalan yeroo abiyyi OPDO diiguu hafuuf yaadee booddee otoo hin dhaqina dhaqe dhumarra actually sodaatee dhaqe. Ishiin sunis mufannaan akkasii sunis jiraachuun ooltu. Amma egaa kana kanarraa kan ka'e warra Oromiyaa keessa jiran kanatti fayyadamanii namoonni immoo iddoo inni jiru sana fedhan jiru. Amma Adaanech iddoo kana hin feete. Iddoo kana kan isaan barbaadaniif waan biraatiif otoo hin ta'in iddoon kuni biyyattii keessa iddoo sadii gaarii jettu nyaachuudhaaf yookiin maltummaadha sitti tolu iddoo sadii jira. Duraan dursee bakka Abiy isaan qabachuudha. Lammaffaa kan pirezidaantii Oromiyaa ta'uudha. Ittaanee kantiibaa Finfinnee ta'uudha. Iddoon sadeen kun iddoo gaarii iddoo hundumti hawwuudha. Nyaachuudhaaf jechuudha. Yoo nyaachuu barbaade. Kanaaf iddoo sana hin hawwitii ture. Adaanechi yeroo abbaa alangaa turte kana taakkala irratti qorachaa ture. Taakkala irratti qoratteeti fuutee waan qoratte guutuu Abiyyitti kennite. Abiyyi hiriyaasaa Biraanutti kenne. Biraanuun immoo gara Izeemaa jedheeti baase qoradhe jedhee. Achi keessatti qorannaa sana keessatti inni ofii fudhachuu wanti ibsa hin jiru. Qonnaan bulaa Oromoo akkuma taakkalan jedheyyuu qonnaan bulaa 70,000 achirraa buqqa'e keessa qonnaan bulaa 20,000 jedhamu isaaniitti inaafaa jiru. Maaliif achi hin dubbanne warri isaan keessa hin jirani? Izeemaa gaamoo naannoo laga Haarii immoo guddaa tola fudhatan beekiraay beetochan jedhamu irraa tolan fudhatanii tola keessa jiraatan isayyuu hin himne. Okay, gara manneenitti gaafa dhuftee jette gara warra aangoo qabutti yoo dhuftee jette fakkeenyaaf Awwaluu Abdii kaaree 2,000 qaba booleerra. Maal jedhee fudhate? Ani ilma qonnaan bulaa asii buqqa'eetti jedhee fudhate. Kaasahuun Gooffee kaaree 5,000 ol qaba akka dhageenyutti 2,000 haga 5,000 warri nutti hime jechuudha. Alamuu Simee akkasitti qaba. Addisuu Araggaa akkasitti qaba. Nama hin qabne nutti miilaan jedhan warri ragaa nuu kennan dhimma lafaa kana warri beekanii jechuudha. Hunduma caala warri kutaa miseensa OPDO kan ta'e hunda Oromiyaa keessa hojjetu lafti kennameera. Hundi lafti kennameera, manni kennameera. Fakkeenyaaf Mogase Dayee amma warri kondominiyeemii yoo gaafatte kutaa magaalaa wayii dhaqiitoo dhimma kondominiyeemii kanarratti eenyuun kondominiyeemii baay'ee fudhate namticha Mogase Dayee jedhamu san abbaa kondominiyeemii 14 siin jedhu. Akkasii fudhatanii garuu Oromoo warra kana icciitiin baasne. Egaa amma isaanii gara tokkooni wanti isaanii rukuchiisuu barbaadan hunduma isaanii walitti qabanii rukuchiisuu barbaadu. Warri Biltsiginnaa Amaaraa kuni jara kana karaa korraapshinii maalii jedhanii rukuchiisanii Oromiyaa keessattuu aadaa irraa qabu akka nafxanyaa nuun jedhanii maalii convince fi confuse nu godhanii maal kuni diddaan sitti mul'ata. Diddaan warra Biltsiginnaa Amaaraa fi warra Oromiyaa kana jidduu jiru jechuudha. Anatu caalaa ergamaadha. Isaan irratti wal lolan malee waan biraa miti. Si caalaa anatu ergamaa, si caalaa anatu ergamaadha. Kanaaf waanuma akkasii sana kan keessa argitu malee dubbii dhugaa barbaaduu miti. Dubbii dhuguma waan foon qabu, waan lafee qabu, waan keessa argattu wayii dhugaaf dhaabachuu wayii miti. Dhugaan hin turti malee dhokattu. Gadi bahaa jira dhugaan ammasii gaa cubbuu. Meesatti alneet waa'ee seera abbaa gadaa barsiisuu Finfinnee keessatti mana barumsaa Oromiffaan sirna gadaa jechuudha. Sirna gadaa barsiisuu mana barumsa afaan Oromoo barsiifamu duwwaa irratti jedhameera. Kana maafi warra kaan iyyisiisaa jira kun maaliif? Okay, otoo waan sanitti hin darbini waa'ee Finfinnee kanarratti maal godhamuu qabaa waan tokko siinaa jedhu. Tole. Dhaggeeffattoota keenyaafis jechuudha. Dhimmi Finfinnee waan sadiin solutionii argachuu qaba.
Inni duraan dursee ummatuma keenya iyyuu awarenessii dabaluun barbaachisaadha. Ummatuma keenya iyyuu barsiisuun barbaachisaa. Ummata keenya barsiisuun maaliin duraan dursee akka Oromootti handhuura keenya waan ta'eef Finfinneen handhuura Oromoo waan ta'eef Oromoon abbaa biyyummaa hanga mirkaneeffatutti qabsoon itti fufuu qaba. Finfinnee warri biyya alaa jiraannus warri biyya keessas iddoo biraa haa jiraatu. Gimbii haa jiraatu. Kan wareegame kanaaf bardo mandii haa jiraatu. Gursuma haa jiraatu. Mooyyaalee haa jiraatu. Go'aatsiyoon haa jiraatu. Asii Baalee madda walaaboo yookiin raayituu haa jiraatu. Dhimmi sun dhimma Oromooti. Finfinneen dhimma Oromooti. Handhuura. Hanga handhuurri hin jirretti jiruun hin jiru. Jireenyi hin jiru. Kanaaf uummanni Oromoo iddoo garaagaraa jiraatu akka ishuu guddaatti aga priority guddaatti fudhachuu qaba. Kanaaf tokko ergaan nuti dhaabnu kana. Lammaffaa Oromoon naannoo Finfinnee jiruu fi Finfinnee keessa jiru hadheeffatee mormuu qaba kana. Hunduma caala lafa hoo buqqisanii jedhan iddoo baay'eetti kan argine akka dhuunfatitti namoota iddoo biraatii dhufanii Gojjamii dhufaniiti achi dhaqanii ilma kooti jedhi jedhuun qarshii 50,000 60,000tti kennanii jechuudha. Kanaaf waan akkasii kunis hafuu qaba. Waan akkasii kun yoon hafin rakkoo uumaa. Na dhagaa jirtaa? Dhagaan jira. Yaa kunis rakkoo uumaa. Achi ittaanee immoo wanti godhamuu qabu rakkoo ilaalchaa furmaata argachuu qaba. Especially structural kan jennu kana. Structural kan jennu kana mootummaan Finfinneedhuma jechuun urban rural migration kun idduma hunda jira. Developing country keessa immoo haayidha. Isa kana eenyu gochuu baalaansiid gochuu qaba. Baalaansiid gaafa jennu namni hundi aga Finfinneetti fiigu warri Amaaraa sunis dhufanii Finfinnee keessatti aga biiroo ijaarratanii Bahar Daar akka Finfinnee gochuu ni danda'u. Maaliif akkas hin goone? Maaliif san irratti hin hojjenne isaan? Warri eenyus immoo warri Maqalee illee Maqalee humaa isaanii tolfachaa jiru. Warri kunis akkasuma hawaasaaf amma baay'ee miidhagde baay'ee tolaa jira. Akkasuma gochuudha. Inumaayyuu yoo danda'ame ani yoo ta'u capital city achi kaasan iyyuu natti tola. Lagos amma Nigeriyaan gaafa rakkattu Nigeriyaan waa lamaan rakkatti. Lagos baay'ee guddachaa dhufte baay'ee crowded taate. Crowded taatee baay'ee rakkoo guddaan gaafa isaan qunnamu tokko crowdii ta'uu ishee lammaffaa immoo jiddu galaa miti Lagos. Warri kaabaa achi ka'anii hanga gadi dhufanitti baay'ee rakkisaadha jedhanii bakka waliigalaa wayii fudhatanii isteetii 3-4 irraa fuudhanii ijaaran. Ameerikaa soolaalteetti isteetii lamarraa dhufteeti Washington DC District of Columbia jedhanii districtidha. Lamaan Maryland fi Virginiaan tole jedhanii federaalaaf iddoo kennan. Ammas naannoo Amaaraa fi Oromiyaa jidduu kana fakkeenyaaf Dabra Birhaan fi Oromiyaa Amaararraa walakkaa Oromiyaarraa walakkaa fuutee naannoo hektaara 100 1,100 dependis haga jarri lamaan galanii hektaara 500 Oromiyaarraa fuutee 500 immoo Amaararraa fuutee iddoo isaanitti biiroolee federaalaa ijaartee achiin booda Finfinneen commercial city taateetti fufti abbaaraa deebistaa jechuudha sana federaalaa achi galchite. Akkas fa'aa gochuun ni danda'ama iddoo sana jijjiiranii. Tarii immoo kan biraa solushiniin biraa eenyus gochuu dandeessa. Biiroolee federaalaa kana hiruu dandeessa decentralizationidhanii. Fakkeenyaaf biiroo galiiwwanii Adaamaa gootee immoo biiroo dhimma nageenyaa Bahar Daar gootee kan biraa immoo Jimma gootee kan Naqamtee gootee akkasii gaafa gootu decentralize gochaa deemta. Namni dhimma kan qabu amma walitti dhufeenyi karaan intarneetiitiin maaliin hojjechuun waan danda'amuuf
dirqama achi dhaquun qabdu. Amma fakkeenyaaf yoo Ameerikaa keessa ilaalteettee biiroon iddoo tokko hin jiru konsantireetii ta'ee hin jiru. Magaala gara garaa jira, iddoo gara garaa jira biiroo dhumtii federaalaa kuni jechuudha. So naannoliin federaalaa fi naannoo akka dhiyeessan goote Affaaris amma tokko federaalaaf, Tigraayis amma tokko federaalaaf, Amaaris Oromiyaanis goote akkas goote dhiyeessuu ni dandeessa. Poolisiin akkasiis otoo bahe gaariidha. Kanaa fi olterneetiif imaammanni olterneetiif ta'e tokko bahuu qaba malee akkasitti tasumatti fufuun hin danda'amu. Akkasitti magaalli tokko qofti guddachaa, magaalli tokko qofti qonnaan bulaa of keessaa baasaa ari'aa nyaachaa ofumaa gaafa guddatti yoo ta'e feeriin ta'u. Guddinni kunis sirrii hin ta'u. Kanaaf dhimma kana irrattis otoo yaadamee gaarii natti fakkaata. Egaa kanuma ergan jedheen booda gara gadaa deemnu. Mee gara seera gadaa sunitti taasise. Waa'ee gadaa kana hin barsiisna jedhanii jalqabuun isaanii gaariidha. Hin barsiisna jedhanii gaafa jalqaban duraan dursee yaadni kun yaada isaanii miti. Isaaf immoo beekamtummaa kennuu qabu. Gadaan akka barumsatti akka baratamu jalqaba kaarikilamii kanas qopheessee kan biyyatti erge anaadha. Garuu waan tokko waan isaan hojjechaa jiran hin jiru. Nuti jalqaba kan barbaanne gadaa akka diploomaa fi digiriitti akka baratamudha. Karoorri keenya kan ture. Booddeerra marii keessaa tole achiis abbootii gadaa barsiisuun ni danda'ama. Namoota garaagaraa barsiisuun ni danda'ama. Hayyoota gadaa soorachuun ni danda'ama. Ijoollees immoo maaliif hin barsiisne? Ijoollee barsiisuu maaliif hin jalqabne? Ijoollee dhuma xixinnoo kanaayyuu vaaliyuu gadaa akka baratanii barsiisuun gaariidha jechuudhani waan kana jalqabne waan kun jalqabame booddeerraa immediately waan kana kan fudhatee hojiirra oolchee Yuunivarsiitii Bulee Horaati. Inni digirii banee maastarsii banee actually maastarsii bananii achiin booda amma PhDs bananiiru. Erga sana ta'een booda manni barumsayyuu ijaaramee Bishooftutti bakki abbootiin gadaa itti leenji'anii bakki barattoonni xixinnoo gotaa tokko haga 12 itti baratan kun akka moodeelitti goonee onlaayiniis galmeessatti iyyuu turre karaa ollaa gadaa hin barsiisnaa gadaan hin baratamaa jennee beeksisaa turre isuma arganii achiin booda Oromiyaa fi Finfinneetti hin barsiisnaa jedhan. Maa indiyyuu barsiisaan hin qophoofne. Barsiisaan tokko hin qophoofne. Barsiisaan kana ijoollee kana hin barsiisa. Barsiisaa sirna gadaati kuni kan jedhu hin jiru. Tokko naa jedhe. Lammaffaa kitaabni mana barumsaa hin qophoofne. Kitaabni mana barumsaa hin qophoofne kitaabuma saniyyuu kaarikulamii irratti waliigaltee egaa amma waan poost godhan tokko irraa kaarikulamii sana vaalidikeet gochuu irratti hojjannee waliigalle jedhu I don't know akkam akka godhanii suni qorannoon akkasii sirriitti jiraate wanta gaariidha. Garuu otoo kitaaban qopheessin otoo barsiisaan qopheeffatin hin banama jechuun kuni waan dhugaadhaaf gochuu otoo hin ta'in propagaandaadhaaf waan godhame nutti fakkaata. Indeeggarra gadaan baratamuu qaba. Mana barumsattis iddoo kamittiyyuu garuu yeroo kanatti yeroo mormiin isaan liqimsuu ka'e kanatti Abiyyi waan ittiin peacify godhan jechuun uummata xinnoo tasgabbeessan shilatanii fi kunoo laal kana si hojjechaa jirran jedhaniidha malee dhugaadhanii waan itti yaadamee dhuguma waan qophiin barbaachisu hundi godhamee kitaabni qophaa'ee kitaabni hundi maxxanfamee mana barumsaatti rabsamee barsiisaan qophaa'ee barsiisaan hundi dareen itti baratan yeroon kennamee fi akkasitti kan godhame hin jiru. Kanaaf baay'ee eerliidha kana propagaandaadhumaaf qofa kan isaan godhanii yoo ta'e annatti fakkaata kan waan kun hojiirra ooluu danda'u hojiirra oole yeruma hundaa waadaa galu malee waan tokko hojjetanii garuu yoo dhuguma itti yaaduu kutannoon jira ta'e bara dhufutti ta'uu danda'a yaadaan wanti kun kan ooluu danda'u.
Waan gaariidha. Garuu bittuma bal'isuu turre jira. Iddoo manni barumsaa Yaa. afaan Oromoo Maayindiyo asitti maaliif afaan Amaariffaan hin barsiifne warra kaaniif eega gadaa biyyi suniif eega ta'e moo Oromiyaan suuta jettee chaartettarii naayinii sunitti fayyadamuudhaaf Oromiyaa dubbichaa. yaa asitti egaa waan tokkoon si kaasaa gama tokkoon dhaggeeffattoonni keenya ofiisinii mana barumsaa bantanii mana barumsaa barsiisaa qabdu kitaaba qabdu nun jechuu danda'u. Yaa hamma tokko kitaaba qabna hamma tokko barsiisa nuti fayyadamuu barbaanne abbootiin gadaati. Sirna gadaa irratti abbootiin gadaa akka barsiisanidha karoorri keenya kan ture. Mootummaan immoo abbootii gadaa haa fayyadamu barsiisota haaraa fayyadamu hin beeknu. Lammaffaa wanti nu shakkisiisus mootummaan gadaa fi hammattummaa waan jedhu tokko of keessaa qaba. Hammattummaan kun hammattummaa I don't know jechuun naaf hin liqinfamu hammattummaa waan jedhu. Maddamariidhuma suni gara biraatiin. Maddamarii sanuma afaan Oromootti gadi hammattummaa fi Translationii haaraa fidaniif jechaadha. Yaa malee diversity barsiisuudha kan barbaachisu biyya sana. Biyya kamiyyuu amma Ameerikaatti soo barsiisnu diversitiin barbaachisaadha. Diversitiin guddinaa fi gahee guddaa qaba. Diversity barsiisuudha malee hammattummaa namuma hundaa hammadhu kan jedhamu kuni waan gaarii natti hin fakkaatu. Hundaafuu waan ati kaastes gara tokkooni Oromiyaa qofti maaliif jara kaan maaliif hin barsiisne kan jedhamu asitti federaalizimiitti amanaan. Warri Amaaraa namni afaan Amaaraatiin afaan hiikkate tokko hin baradhu jedhe mirga guutuu qaba. Dirqisiisuu hin qabnu nama sana. Nam barbaachisu gadaanani maallaa godha hoo jedhe adiisu. Doesn't matter. Garuu afaan gadaanii tokko haga 12 gaafa baratamee jedhu eenyu keessa gala maatirikii keessa gala. Maatirikii keessa gaafa galtu ati advanteejii tokko qaba barataan tokko keenya jechuudha. Amma barataan Oromoo advanteejii lama qaba. Advanteejii lamaan sana keessa advanteejii tokkotti hin fayyadamu jedhee nuul godhe malee advanteejii lama qaba. Innis maalinni fakkeenya barumsa 10 gaafa qoramu kurnan sana keessaa 9ffaa fi 10ffaan afaan Oromoo fi afaan Amaaraatti. Afaan Oromoo afaan isaatii barachaa dhufee hin hojjeta qabxii gaarii argata. Kan afaan Amaaraa na barbaachisa jedhee 10 qaba. Kanaaf 9 otoo hin ta'in 10 fudhataa 10 sanaan evaluate ta'a jechuudha. Kanaaf carraa qaba. Kan Amaaraa garuu barumsa 9 qofa qaba. Barumsa 9 afaan Amaaraa qofa qaba. Afaan biraa hin qabu. So 9 madaalamaa jechuudha. Amma gadaan gaafa itti dabalamee jiru 11 ta'a dhaqee. 11 gaafa ta'u inni hin baradhu jedhee mirga isaati hin baratin namni isa kadhatu hin jiru. Garuu carraa isaantu jalaa badda malee carraa isaantu jalaa dhabama malee kan waan nama miidhu hin qabu. Oromiyaan hiree ofii ittiin murteeffachuudha. Yes, fuulduratti si galee keessattuyyuu gadaa qofa otoo hin ta'in gadaanis vaaliyuu tokko garuu afaan walii dubbachuu gaafa dhiistu afaan walii gaafa lagattu wal lagachuutti deemta. Wallagattee moo gargar baata kaadhuma? Gara ibsittuma deemamaa jira amma garuu inni suutuma jira. Mee waa'ee gara dhumaatti deemaa jira. Waa'ee filannoo haa odeessinu. Seera federaaliyaatiin jedhanii odeessaa jiru mootummaan Dr. Abiy. Filannoon kan murteessuu danda'u filannoo federaalaati jedhu garuu naannoo Tigraayitti filannoon boruu natti fakkaata. Gidduu kana godhamaa jira. Godhamuudhaaf qophiin dhumeera. Kan akkamitti ilaalta? Garamitti deemaa jira? Eega filatamees booda maaltu dhufa? Tigraay biyya ta'uudhaaf deemti laati? Maali yaadda? Filannoon Tigraay gaafa roobii yookiin kamisaa geggeeffama. Akkan dhagayetti kamisaa geggeeffamaadha. Dursee kanan dhagaye.
akka immoo har'a addis istaandardiin jettutti gaafa roobiti gaafa sagalii jetti addis istaandardiini ani garuu kanan qulqulleeffadhe kana dura warruma isaan faarraayi gaafa 10 geggeeffama. Sanarraa amma warri bilchiginnaa waan kana dura dhaabbachuu barbaadaa jiru. Dhuguma filannoon kun geggeeffamuu qabu. Filannoon kun yoo geggeeffamee rakkoo uumaa jechaa jiru. Isaan immoo mirgaa hiree ofii murteessuu sanitti dhimma ba'aa jiru. Kanaaf dubbiin baay'ee rakkisaadha. Dubbiin baay'ee rakkisaa kan ta'u maalinni hunduma caala gooliin waan bilchiginnaatti galuuf. Gooliin bilchiginnaatti maaliin gala? Duraan dursee uummata Tigraay yoo filannoon kun yoo geggeeffame filannoon kun seeraan ala jedhee jira. Seeraan ala erga jedhee booda filannoo kanaan namoonni filataman sun seeraan ala filatamanii jechuudha. Manni Tigraay immoo mana marii federeeshiniitiifis nama haga tokko qabu. Mana marii uummataatiifis nama 38 qabu. Nama 38 san filatanii federaalatti ergu jechuudha. Isaan san keessaa isaan yookiin nama akkasiidhuma keessaa ministeerris kan ta'u. Kanaaf self rulii fi shared rulii santu rakkoo keessa gala. Gara self ruliitiin mootummaa haaratu hundaa, caffee haaratu hundaa Tigraay biratti. Kanaaf of danda'anii jiru isaan eenyu haaraa jalqabu jechuudha. Mootummaa haaraa hundeeffatanii jalqabu. Mootummaa durii isaanii waliin beekan kan hundeesse anamma aangorra jira jedhamu kana waliin beekan jechuudha. Kanaaf amma internationally wanta kana dhimma itti ba'uudhaaf abiyyi naannoo tokkoon filannoo hin geggeessitan jechuun seeraan ala addunyaatti kolfa. Fakkeenyaaf Minnesootaan akka steetitti yeroo barbaaddetti filannoo geggeeffan. Yeroo barbaaddetti jechuudha. Fakkeenyaaf namni yoo paarlaamaa keessaa yookiin seneetii House of Representative keessaa du'e filannoo geggeessatan akkasitti hunda caala kan abiyyitti goolii galchuu amma tokko ummanni addunyaa sitti kolfa. Isaan filannoo geggeessanii koronaadha jedhanii kun warri kun yoo ta'u waan biraatti qabataniiyyuu isaan suni filannoo geggeessuun isaanii abiyyiif kolfa guddaadha. Lammaffaa walitti dhufeenyi federaalaa fi Tigraay sunis gargar cituuf deema. Tigraay de facto steetii taatee baata. Homaa waan mootummaa haaraa fi mootummaa moofaa wajjiniin hojjetan waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan abiyyi biyyattii diiguu Itoophiyaa farsi nyaanaa farsanoo injii kan jedhu sana otoo ijji isaa ilaalu ija isaa duratti biyyattiin bittinnaa deemti jechuudha. Gara kanaanis rakkoodha. Gama biraatiin cinqii keessa kan inni galee warri bilchiginnaa Amaaraa kuni tokko lafa keenya jedhanii uwwechaa jiru. Maali? Raayyaa fi Walloo keessa. Raayyaa fi eenyu Walqaayit. Walqaayit Xagadee. Yaa Raayyaa fi Walqaayit Xagadee keessatti lafa keenya kanarratti akkas gochuu dandeessa jedhanii godhamaa jira achitti amma. Filannoon hin godhamaa jira. Yaa filannoon achitti hin godhamu. Yaa kanaaf amma isaanii sodaateeti walgahii boruu kanas waame. Isaan sodaateeti amma egaa kan eegamu dura kan jedhamaa ture waraana labsuu yookiin bajeta irraa qabu jedhanii ture. Akka nutti fakkaatutti bajetas waan qaban natti hin fakkaatu. Waraanas banuudhaaf sodaatee jira. Otoo jennu loltuun biyyattii harki sadi keessa harki tokko eenyu keessaa biyyattiin kan qabdu meeshaa gurguddaa militarii kana keessaa wadhakkaa ol naannoo Tigraay jira. Lammaffaa middle leadership warri jedhamnu kuni hooggansi jiddugalaa militarii kuni akka jirutti kan qabame warra Tigraay. Kanaaf loltuun tole jedhee Tigraay dhaqee weeraru waan jiru nutti hin fakkaatu. Eenyutus dhaqee Oromoon dhaqee achi waraanaa fi Walaayittaan dhaqee achi waraanaa fi maaliif jedhee waraana?
nama bilisummaa isaatiif homaa uummata hin goone yeroo ammaa kana. Yeroo duri uummata hubaniiru waan jedhaniiru innaan biraati. Karaa sun itti gaafatamu karaa seeraa gaafa gaafataman jechaadha. Garuu amma uummanni I don't think so uummanni Oromoos waraanni militariin Oromoo achi keessa jiru militariin Walaayittaa wo Sidaamaa ta'ee kaanis achi keessa jiru sun dhaqeetiin Tigraay waraanee isaaniif lola jechuun ani fakkaannedha. Yaaluu ni danda'u. Yaaluu ni danda'ama. Inuma yaalchisu. Maaliif dirqama ajaja gubbaadhaa sitti dhufee fudhadhuu jedhuuni. Fudhadhu jedhanii amma Oromiyaa keessattis kunoo dirqiidhaan bobbaasu miti. Amma baay'een isaanii akka dhageenyutti loltuus haa ta'u poolisiis haa ta'u fedhii isaaniitii miti. Amma kanaaf poolisii amma haaraa ba'an tokko warri Oromiyaa maqaatti baasanii Shimallis jedhuuni. Jechuun poolisii Shimallis poolisii warri jedhaman kun hattuu gara tokkotti itti murteessitu waan nyaatan dhaban mindaan isaanii xinnoodha. Garuu ergamni itti kenname baay'ee immoo hamaadha. Bokkaa keessa rakkoo keessa goda keessa maali dirqama keeti jedhanii itti kennanii goda san keessa nama argataniin saamu. Gaafii biraan qaban amma fidi moobaayilii kee balleessitee balleessuu baattee dhimma isaanii miti. Fedi moobaayilii kee sirraa fuudhanii deemanii gurguratanii amma tokko ittiin jiraatu. Agarsi gara yakka hojjechuutti kan isaan deemaa jiran. Kanaaf ammas Tigraay weeraruudhaaf dippilooyi gochuu numa yaalu yoo murteessan. Yoo ajajaa itti yoo kennamanii ajajaa deemuu qaba. Garuu dhaqee jarris akkasuma waan of qopheessaniif akkuma duraasanii harka kennata isaanii. Harka kennataa conventional waarii dhammoo gureellaa miti kan ta'u kun conventional waarii waan ta'eef ifaan ifatti fuulduratti wal waraanu gaafa sana loltuun kumni tokko loltuun 10,000 harka kennate kumni tokko du'een oduudhuma dhageessudha. Kanaaf haala kanaanii rakkoo guddaatu uumamuu danda'a. Kanaaf jedheeti international crisis groupini South African jidduu galee araarsuu kan jedhe. Amma namtichatu ani kan jedheen ala tokko sirrii mitiidha malee otoo beekaa ta'ee isaanis araarfatee warra hidhaa jiranis hundumaa gadhiisisee warra bosona jiranis wajjin dubbatee araara buusee biyyattii hundumti kan irratti waliigalu hundumti kan irratti hirmaatu furmaata waliigalaa barbaaduutti isa baasaa ture. Isa gochaan jiru kanaaf rakkoo guddaatu uumamuutti deema. Waan gaariidha. Dhumarratti waa'ee amma warra hidhamtoota kaaftee tokko jenneef finnaa waa'ee hidhamtootaa ni kanan duras jedheera amma Jawaar isaarra jedhanii waan dhugaadha. Biyya sun keessatti abukaattoo qabatanii seera irratti morkuuni legitimeetii gochuudha. Biyyi sun seeratti amana. Wanniinsa seerri warri daanyaanis warri kaanis hin hojjeta karaa seeraati waan hundaan hojjetamu suni mirkaneessuudha. Silaa hin hojjetamu warri hidhamtoota siyaasaati. Maaliif yeroo balleessu amma warri hidhaman kun otoo isaan ta'anii abukaattoos hin barbaadu mana murtii sunis dhaquu nan danda'a garuu waan barbaadan waan murteessan suni eeguudhuma malee waan tokko abukaattoon tokko si mormee achi si baasa kan jedhamu suni ani natti hin fakkaatu. Maaliif yoo barbaadan si baasu yoo barbaadan si hidhu yoo barbaadan immoo si jeessu. Kanaafuu abukaattoo qabatanii achi keessa mana murtii sunitti mormuun imtiyyuu seeruma biyya sunii legitimeetii gochuun fakkaatu biyya addunyaa irratti waan isaan silaa isaan hojjechaa hin jiran. Actually keessattuu dhimma hidhamtootaa kana keessattuu dhimma Jawaar kana warri biyya alaa baay'ee hordofaa jiru tokkoon ilaalaa jiru. Asii Ameerikaa qofaa seeneetaroota 10 oliitu dhimma kana hordofaa jira. Kanaaf isaan abukaatoo qabaachuu dhiisuun suni duraan dursee warri abukaatoo kun ofumaan dhuunfaadhaan hin hojjannaa jedhan. Abukaatoon kun kan si barbaachisu seera sana mirkaneessuudha otoo hin ta'in achi maqaa abukaatootiin naqee waan rakkoo isaan irra ga'u sanii uummatatti hin himu. Uummatatti waan himaniif odeeffannoo sanaadhaaf malee
dhuguma manni murtii sun mana murtii haqaatii bilisaatii haqa argattaa jedhamee miti. Isaanis baay'ee kan wajjin cinqamaa jiran amma akka dhageenyutti barii akkatti itti himata dhabani. Waan ittiin himatan dhabaniiti aga ammaa cinqiin isaan qabee qaaniin isaan qabee dhiisan. Maaliif yoo eenyumti himanni kun itti baname himanni kun achi keessatti qofa nafu. Amma rakkoon Abiyyii fi rakkoon biyya sanii beektaa isaan kan jirani bara wayyaanii durii yookiin bara dargii sammuun isaanii akka bara dargiitti yaada. Nuti immoo kan jirru jaarraa 21ffaa keessa amma jaarraa 21ffaayyuu ruubii irra geenyeerra amma bara 2021 irra jira. Bara odeeffannoon akka barbaadetti iddoo barbaade ba'uudha. Bara namni waan hunda iddoo hundaa hordofuudha, dhaga'uudha. Kanaafiyyuu wanti isaan himatan kun asii mana murtii Ameerikaatti nufa bara. Warra gargaarsa isaanii kennuu hin dhaqa. Amnistii bira warra mirga namaatiif mormu kana bira hin dhaqa. Iddoo hunda dhaqa wanti kun. Iddoo hunda waan dhaquu fi qaaniidha isaanii fuulduratti. Akkamitti waan kanaatiin akka himatan jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma fakkeenyatti si kaasaa fakkeenya Guyyoo Waariyootiin Jawaarii hoogganaa kooti jedhanii dirqisiisuun maal jechuudha? Nama kanaa jedhanii hidhuun maal jechuudha? Deebii immoo jalqabuma waan isaan ittiin himan reeffa deebisuudha jedhanii ture miti. Reeffa deebisuu san ajaja kan kenne ifatti miidiyaatti dubbatameera. Taakkala Uumaa fi Shimallis Abdiisatu sana godhe. Sana immoo teeleedhaas argachuun ni danda'ama. Jira ijoollee rekordii goote jirti. So kana waan ta'eef kana maaliif ifan baasne maaliif ifan goone amma jeequmsa kaasuudhaan maaliif Jawaarii jechuudha. Akkamitti maal jedhee jeequmsa kaase ka'aa mormadhaa jedhee maal jedhee. Maaf hin agarsiifne akkas jedhee kiliippiin ni jedhe sun. Ka'aa falmadhaa akkas godhaa. Uummata fixaa ka'aa wanni hin jedhee jira hin jiru. Egaa kana gaafa laaltee jettu. Warra kaanii warra Abaawoo Dr. Shuggutee fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa. Hundumtuu sanuma. Lammii fa'aa maal godhanii egasii waan godhan hin jiru miti qabaniituma hidhanii uummata walitti qabanii mana isaanii irra. Akka carraa ta'ee dheengadduma dhiyoo kana daanyaa isaanii tokko gaafadheen ture. Maaloo gadhiistanii jennaani yoo gadhiisne nuuyyuu hin hidhamnaa naan jedhe. Kanuma deebiin isaa. Daanyaa 27tti hidhamee jira amma Oromiyaa keessa. Maaf gadhiistanii jedhanii. Seerri otoo jiraate seeratti iyyatta. Daanyaa akkamitti hiita daanyaa koo mirga isaati. Dogoggora yoo ta'e mirga isaati. Sanaadha. Sana otoo suni jiru suni hanqatee amma poolisii daanyaa poolisii ajaju poolisiin daanyaa ajajuu jalqaba. Asii olii jechuudha. Seerri hin jiru. Kanaaf wantiin jedha. Kanaafuu abukaattoon akkuma jette suni oduudhuma uummataaf maatiidhaaf fiduudhaaf yoo ta'e malee biyya kana abukaattoo jabaa yoo qabaatte namallee ajjeeftee mana hidhaatii baata. Abukaattoo jabaa yoo qabaatte maaliifi juurii sun amansiisuu duwwaadha. Achitti abukaattoon feekiidha. Qarshii jarri Oromoodha. Uumaa miti qarshiisoo argatanii uummata isaaniitii erga asii bahanii waan jiru dubbatu. Uumaa rakkoon qabu garuu akkuma jedhame suni akkuma Jawaararra jedhame suni duras jedhamuutu irra jira warri kaanis adda janee xaafaa faas Dr. Shugguxeen faas Abdii Raggaasaa faa hundi lammii beenyaa faa hundi warra achi keessatti hidhamee jiru kuni I don't think abukaattoodhaan waan achi keessaa bahanii natti hin fakkaatu. Murtii siyaasaati. Murtii siyaasaati qabsoo uummata Oromootu achi keessaa isaan baasa. Kanuma. Galatooma daawwattoota keenyaa keessummaan koo har'aa Dr. Tafarii Nuguseeti. Dr. Tafarii dhumarratti ergaa yoo qabaatte daqiiqaa lama sii kennaa isarraa kan hafe sagantaa keenya har'aa kana asirratti finna. Ergaa kee kenna. Baay'ee galatoomaa ergaa addaan qabu bakka jirtanitti jabaadhaa bakka jirtanitti hundi keessaniyyuu qabsoo keessanitti fufaa waan gaariitu jira
yeroo gabaabaa keessatti mootummaan Abiy laamsha'ee ni kufa. Akkuma argitu iddoo hundaa gargaarsa irraa dhaabaa jiru. Addunyaan jibbee jira. Kanaaf isinis bakka jirtanitti qabsoo keessanitti fufaa. Injifannoon kan uummata Oromootiin jedha. Kanuma. Galatoomaa gaa sagantaan biraatiin amma wal agarrutti guyyaa gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u hundi keessa. Galatoomi Dr. Galatoomaa.